Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin akka qabu isiniin jecha an Abdii Geetaachoo Abbabeeti hordoftoonni chaanalii kiyya bakka jirtan maratti gaa nageenya koo isinitti dhaammadheen jira viidiyoowwan garaagaraa sagantaa bashannansiisoo garaagaraa fi deeggarsa garaagaraa harka qalleeyyii garaagaraatiif goonu walaloowwanii fi taphoota gaggabaaboo karaa chaanalii kiyya isiniif darbu hordofuuf jechaadha chaanalii Abdii Geetaachoo Tube kana subscribe gochuun na hordofuu dandeessu bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa isin akka qabu baay'een sin jaalladha baay'een sin kabajaa hamaan sin hin argatin Abdii Geetaachoo Abbabee an obboleessi keessan ilmi keessan sin hin jaalladha horaa bulaa deebana.
baatu egaa guyyaa irraa namoota akka qalleeyyii qaama miidhamoo fi dhukkuba garaagaraaf saaxilamanii bakka tokkotti walitti qabamanii jiraatan yoo xiqqaate daa'imman waliin jechaadha. Hanga nama 100 sa'aatii fattirii irratti jechaadha. Nyaachisuuf yookaan faqarsiisuuf deeggarsa midhaan nyaataa fi hoolaa fidee dhufee jira. Galgala irraa jechaadha sa'aatii fattirii irratti namoota 200 jechaadha nyaata qopheessinee jirra jechaadha. Kanaafuu galgala sa'aatii 12 irratti eeggadha. irra jirra yeroo ammaa kana tamiriidha kan qoodaa jirru itti aansee gaa sagantaa shoorbaa fi nyaata biddeen kennuutti dabarreechaadha nufaana bu'aa noordufaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa gara boodaa deebi'een yaada jiruu fi waan namoonni asitti argaman yaada isaanii fudhannaa na duuka bu'aa ulfaadha.
الراديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa isinitti nan deebi'aa jalqaba hordoftoota koo kallattiidhaan na hordofaa jirtan bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha kan biyya keessaa biyya alaa Awurooppaa, Eeshiyaa, Afrikaa fi biyyoota garaagaraa keessa teessanii na daawwachaa jirtaniif bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaa isin haa qaqqabu isiniin jechuun barbaada. Egaan guyyaa har'aa kana magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Boree naannoo Tuulamaa masjida Najjaashii jedhamutti argama yeroo kana bakki kuni jarri kun egaa namoota magaalaa keessa deemuudhaan harka namaa ilaalanii kadhatanii bulanidha baay'een isaanii isaan kana jechaadha. Deeggarsa obboloonni koo biyyoota garaagaraa teessanii isin gootaniin yeroo darbees deeggarsa kana irratti hirmaattanii jechaadha sagantaa faxarsiisaa goonee turre jechaadha. Har'as bifuma wal fakkaatuun bifa adda ta'een jechaadha. Engada nama 100 fi 30 waan akkasiiti kan nyaachisne jechaadha. Har'a immoo nama tilmaamaan nama 200 ol jechaadha. Hoolaa binnee waan barbaachisu guutummaan guutuutti binnee jechaadha. Qallee nyaachisneerra. Garuu asitti wanti na ajaa'ibee wanti baay'ee natti tole jechuudha. Nuti jechaadha maallaqaan guma argadhe jechaadha. Isa keessaa jechaadha hoolaa 2 fi wantoota biddeen 200 fi wantoota garaagaraati kan bitee dhufe. Haa ta'u malee as keessa kan jiru hordoftoota amantaa musliimaa qofa osoo hin taane hordoftoonni amantaa Ortodoksiis gaa asitti argamu. Isaaniif immoo egaa asumti namoonni as jiran jechaadha obboloonni keenya bakka garaagaraa irraa qarshii argatan walitti qabuudhaan isuma namarraa xollobaniin jechaadha walitti buusanii hordoftoota amantaa kiristaanaatiif hoolaa qalaniiru jechaadha. Waan baay'ee namatti tolu jechaadha. Walumaa galatti hoolaa 3tu qalamee namoonni kun akka sooratan daa'imman kun akka nyaatan godhameera. Waan baay'ee namatti toludha. Namootni kun rakkoo hamaa keessa jiru amma dandeenyuun isaan kana qofa osoo hin taane bakka jiru maratti jechaadha namoota akkasii ollaa keenya jiran jechaadha deeggaruu qabna nyaachisuu qabna jechaadha. Rabbis kanuma nurraa barbaada. Nama birattis Rabbi birattis waan filatamaa waan jaallatamaadha jechaadha. Kanaafuu obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee kabaja guddaan isiniif qaba jechaadha. Har'agaa irra deebi'ee kana isin hubachiisuu barbaadu. Amantaadhaan adda osoo ol hin baasin, bifaan adda osoo ol hin baasin, saalaan adda osoo ol hin baasin, kabaja waliif laatanii wal jaallatanii akka waan garaa tokko ba'aniif wal kabajan jechaadha. Waan qaban birii tokko lama walitti buusanii hordoftoonni amantaa musliimaa warra kiristaanaatiif oolaa qalaniiru jechaadha. Baay'ee waan nama gammachiisudha keessa kootti waan nagaa uumedha jechaadha. Irra deebi'ee isaanii illee galateeffachuun barbaada. Galatoomaa mee warri kana gootan ulfaadhaa baay'ee isin galateeffadha. Boriftaanis jaalalli keessan bifa kanaan itti fufuudha kan inni qabu. Waa'ee dhibee koronaa moo hin beektu miti? Dhibeen koronaa maaliin akka darbus hin beektu? Dhibeen koronaa harka wal tuquu, harka wal hammachuu, wal hammatanii taa'u bakka namitti baay'atu kana dhaquudhaan dhibeen kun nama qabuu akka danda'u beektu miti? Kanaafuu waan akkasiirraa of eeggannoo gochaa jirtu miti ree? Bakka Rabbi sinaa eegu, Rabbii gaditti immoo nuti of eeguu qaba miti ree? Kanaafuu gaa Rabbii gaditti sirriitti of eeguudha kan isin qabdanii obboloonni koo biyyoota garaagaraa teessanii deeggarsa kana irratti hirmaachuudhaan namoota kana akka faxarsiifamuuf na gargaartan jechan ittiin isin galateeffadhuun qabu. Garaan beela'ee garaan soomaa oolee nyaatee quufe kun isin eebbisu isinii jechuun barbaada. An beekee isin eebbisu abbootiin keenya as jiru waan ta'eef isaan isin eebbisu yaada isaanii illee nama fudhaa nafaana bu'aa jalqabamee mee isaan irraan yaada fudhaa. Egaa bakki dhaloota keessanii lubbaa burbuunnoo beddelleedha. Erga dhibeen kun isin qabee maatiittis firattis hin deemne jechuudha. Ammoo namni isin xooru namni isin jiraachisu namni isin nyaachisu jira. Waa tokko hin jiru kadhaa. Kadhatanii jiraatu. Yoo amma fakkeenyaaf magaalaa baatanii waa kadhatanii waa dhabdan maaliin jiraatu ture? Asuma kanaan dura kadhanneen iyyuu qoxobaa isin dhabni achi dhabne dhumne isinuma boorsaa qabnuun immoo naannoo bulla malee waa tokko waan bakkeedhaaf fudhannee naannoo qabu. Abshiraa gaa Rabbi isin faanaa jira. Amiin ati jiraadhu. Meegaa faxiriin irraa kun maal fakkaata? Bareedaadha malee Rabbi isin irraa taqabbalu. Bareedaadha miti? Bareedaadha. Isinitti toleera? Maaliif toluu didabbo? Takkaa isin nyaachisee namni isin nyaachisu jira? Hin jiru. Hin jiru? Meemee ijoollee waan kana godhan gara fuulduraattis akka isin gargaaranuuf mee eebbisaanii mee?
بسم الله أجازة لباو أنا جابا آمين أفاتي سيرك جفهم آمين إذا تكاتو سكبنا أبي سيرك كبنيس آمين راماتينيكو آمين أنا بيكو سيركين آمين جبان مشت بلاني فسر هديبو آمين أجا ربك آمين سر هديبو آمين إلمو كسيريكو يا كتير وانا تنبي آمين إن شاء الله ما ترى إلمو بيك أبي جرا نايك تتاو ربي سيهاتور آمين سر هديبو بلان سر هديبو آمين إذا تكاتو إذا تكاتو آمين نور هديبو بسم الله أنا كتير بسم السلام عليكم Maqaan koo Baay'ee Abbaa Qoyyaas. Abbaara Abbaa Qoyyaas egaa yeroo baay'ee si asitti si argaa yeroo meegaa waa'ee akkaataa isin akkas taatan egaa yeroo baay'ee dubbanneerra mee obboloota koo bakka garaa garaa ta'anii deeggarsa kana godhaniif mee maal jechuun ni barbaaddu mee? Obboleessa koo kee qofaa miti keenyuma. Eeyyee sirri. Biyya ormaa ta'anii kan nu daggafaa jiran ibidda keessa ta'anii beela keessa ta'anii of dhiisanii nu yaadatanii asitti nu dadhabaa kana nu jaamaa kan ija hin qabne kan miila hin qabne kan harka hin qabne gatii nu yaadataniifi biyyi jara nagaa haa ta'u. Biyyi jarri keessiira nagaa haa ta'u. Jarris immoo nagaa nuuf haa ta'u. Jarris amma jiraatanii illee amma illee nu haa yaadatan. Ati immoo nuuf la jiraadhu. Kan ergaa jira harkaa fuutee biddeenuun gahaa jirtu kun irra jiraadhu. Nabi Allahumma salli. Salli maala seenaa ummati. Umriin kee ta'uu jiraata. Warri wajjin gugguuftu kun maleekaa rabbii haa gugguufuuf. Nagaroo keessan immoo gataa keessan rabbi waan caalan siif haa deebisu. Amiin inshaallah. Dhukkuma rabbi salaamaa jira haa baasu. Amiin amiin. Achitti immoo rabbi jira haa nassaru. Nassarta rabbi haa jedhu. Umriin yaa ta'uu jiraata. Namoota gurguddoo baay'ee as keessatti argamu jechaadha. Namoota baay'eetu jira haa ta'u malee obboloonni koo na bira jiran gama kaameraatiin Nuraddiin Sammaan, Abdusalaam Worquu, Kiyyaa Dhugaasaa fi Faaruq Mahammad illee nafaana jiru jechaadha. Ijoolleen kun illee nafaana kan isaan soomaa jiranii nus ammallee hin faxarree walumaa galatti mee waan asitti jiru jechaadha. Walitti qabaan isaanii kan isaaniin hoogganan na bukkeetti argamu isaanirraa yaada fudhannee eebbas fudhannee namootni eebbisaniin ijoollee kana deeggarsa kana godhanii eebba fudhannee nagaadhaan manne jechaadha. Ergaaf soomni qabamuuti nu faxirsiisaatanii nu nyaachisaattanii daakus nu keessatti zeesiis fudhanneerra tamriis fudhanneerra maaluu fudhanneerra gatii immoo nu faxirsiisaa jiraattan jezaan rabbiin biraa isinii argamu waan argin waan dinqii argin kan laqamee samaayilee kan laqamee fakkaata takkaa namni akkana qumaaxaa keenya jaamaa keenya naafa keenya ilaalan jiru haadha immoo keessaan keessatti kiristaana illee faxirsiif nyaachifne islaamni illee faxiree akka wal jaalannu walitti faarra qabnee wajjin jirra rabbiin nagaarisi akkanuma iidii rabbiisin nagaarisi nagahu isa eegisiin nagaarisi nagahu jarri immoo isin gargaaran raamota duniyaa akraa argatanu umrii jara rabbi hadheeressu dhukkubnamaan jara qabini mangistii dhoolee hagalu rabbi nagaasina taasisuu kanan beekaa isa caalaan moraa maartisanii faguutu Allahumma salli. Sallim ala seenaa mee imamma egaa imammaan kun egaa dhaabachuu hin danda'ani miila isaanii dhukkubaa haaluma kanaan ta'anii egaa nu eebbisuu isin eebbisuu dhufan eebba isaanii haa fudhannu mee maqaan keessan eenyu? Kuzeema Maamud. Kuzeema Maamud mee ijoolleen obboloonni koo biyya garaa garaa ta'anii deeggarsa kana rabbumaaf jecha isin arganiituma isin deeggaraa jiru hin qabne waan beekanuuf faxarsiisaa kana isinii godhanii mee naa eebbisaanii. Bismillaahi biddeeni jara haa guddatu. Amiin. Umriin keessan isa dheeratu. Ramadaana kana Ramadaana nagaa rabbi isinii haa taasisu. Ajirii Ramadaana kana rabbi isin argachiisu. Argee sin beeku dhaga'ee sin beeku idul sennaani karaa taa'ee kadhadhus namni laaleen jiru. Asitti immoo gatii isin nu laaltanii biyya kana keessatti argeen beeku gatii isin na jaaltanii nu laaltanii badaa isaanitti gammadee Ramadaana kana nagaadhaan isin soomsisee nagaan isin na jiraachisu. Takkaan argine waan argine kana keerii biyya duuniyaa fi akiraa rabbi isinii aken. Warra nu qarqaaraa jiran nu kana immoo achitti umriin jedhaa haa qaxxalamu. Balaa kanallee rabbi jalarraa haa qabu. Umriin keessan immoo haa qaxxalamu. Fayyaa keessanitti rabbi isin haa kammalu. Akka nu laaltanii khayriin biyya duuniyaa fi akiraa isin ilaalu. An kanan jedhaa rabbitti isiniif haa guutu. Argitanii dhabinaa gammaddanii na hinaa. Akka nu laaltan kana khayriin biyya duuniyaa fi akiraa isin ilaalu. An kanan jedhaa kana wallaale moraamaan kootti isiniif haa guutu. Allahumma salli. Egaa yoo xiqqaati tilmaamaan nama 200 jechuudha bakka kanatti nyaachisnee jirra alhamdulillah faxarsiisneeti jirra baay'ee namatti tola hangama kootiin baay'ee gammadeen jira obboloonni koo biyya garaa garaa teessanii deeggarsa kana na waliin hirmaattanii kana gootan jechaadha maqaa kootii fi maqaa Ramadaana kanaatiin sin galateeffachuun barbaada rabbii rakkoo keessa jirtan namni haajaa dhabeen jiru addunyaa kanarraa haajaa qabdan mara rabbi isiniif haa baasu namoonni waan hin rakkanne addunyaa kanarra hin jiru waan rakkattan jira rabbii najaa isin haa baasu egaa galatooma ulfaadhaa isiniin